Haa barnoota keenya kan dabare keessatti qubeelee afaan Oromoo laallee jirra. Qubee xixiqqaa, qubee gurguddaa akkasumatti illee qubee dachaa dubbachiiftuu fi dubbifamatti illee adda baafnee laallee jirra jechuudha. Eh, Baay'ee barnoota keenya ammaan tanaa kana keessatti haalatti qubeelee sagaloomsinee jecha qubee afaan Oromoo dubbifamaa fa'aa sagaloomsinee qubeelee sagaloomsuu laalla amma sagaloomsuu. Haya qubeelee sagaloomsuu laallaa jechuudha. okay. Fakkeenyaaf qubee reefu haasofne keessaa qubee baa kana yoo fudhanne baan kun dubbifamaadha. Mee walumaa galatti qubeelee dafeetiin barreessaa. Baay'ee qubeeleen afaan Oromoo isaan kanarraa kan hafe qubee dachaallee ni jiranii. Isaan kana keessaa qubeen shan dubbachiiftuudha jenne. Qubeeleen shan Eh, dubbachiiftuudha jenne. Isaanis aan dubbachiiftuudha, een dubbachiiftuudha, iin dubbachiiftuudha, oon dubbachiiftuudha, akkasumatti illee uun dubbachiiftuudha jenna. Isaan kanarraa kan hafe jarri hundinuu qubeeleen hafan hundi isaaniitu dubbifamaadha jechuudha. Sagalee mataa isaanii of dandeesse hin qaban jechuudha. Dubbifamaan sagalee mataa isaanii of danda'e hin qaban. Dubbachiiftuu kanneen irratti hundaa'uudhaan sagalee mataa isaanii fidatan jechuudha. Dubbachiiftuu kanneen irratti hundaa'uudhaan sagalee mataa isaanii uummatanii saniifuu mee dubbachiiftuu kanneen asitti haa barreessu. Ee, ii, oodhaa fi uudha dubbachiiftuun. Isaan kana fayyadamnee dubbifamaa hunda sagalee uumuu fida dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf qubeen baan kun kophaa isaatti dubbifamaadha. Sagaleen qabu jechuudha. Gabbaasee baa sagalee jettu baasuu hin danda'u. Baa ta'uudhaaf dubbachiiftuu A argachuudha qabaa jechuudha. Haala kanaan baa kana cinaa akkasitti A yoo hin ganne baa sagalee baa jettu qaba gabaabduu. Akkasumatti illee baa kana bira A lama yoo hin godhe sagalee baa jettu qabaatee jechuudha. Kun laala baa kun ammoo baa sagalee jettu qabaate. Haya maayikii keessan cufadhaadha. Yeroo ani isin gaafadhe qofa dubbattan. Maayikii okay. cufadhaa amma. Kanaafuu amma maal jechuun jira? Qubeen baa kun qubee dubbifamaatii sagalee of dandeesse hin qabu jedha. Baa jechuudhaaf dubbachiiftuu A argachuu qaba jechuudha. Saniifuu yoo A kana yoo bira geenye baa ta'a gabaaba. Garuu dubbachiiftuun Aadhaa lama yoo dhufan baa jedheera. Qubeen inni biraa caadha. Caan kunis dubbifamaadha. Kanaafuu caan kun sagalee caa jettu tana hin qabu. Amma nuti barumsumaaf akkasitti baranna malee sagalee akkasii baasuu hin danda'u. Sagalee akkasii baasuudhaaf dubbachiiftuu qabaachuudha qaba jechuudha. Fakkeenyaaf caa cinaa akkasitti A yoon kaa'e caa ta'a gabaabaa. Caa kana bira ammoo A lama yoon kaa'e caa ta'ee dheerata. Caa jedhee. Kun laala kun caa ture gabaabaa. Kun ammoo caalaa faa yeroo jennu amma caalaa yeroo jennu kana fayyadamna jechuudha. Caa ammoo caa gabaabaa. Cabee faa yeroo jechuu deemnu duraa kana fayyadamna jechuudha. Akkasumatti illee dubbachiiftuun shanan kun qubeelee dubbifamaa hundatti sagaleedha godhan jechuudha. Fakkeenyaaf baa kana fuunee eedhaan yoo sagaloomsine bee sagalee jettu gabaabduu qaba.
Garuu baa kana fuunee ee lamaayyuu sagaloomsine sagalee bee bee dheertuu bee fayyaddu argate. Akkasumatti illee baa kana fuunee dubbachiiftuu iitiin yoo sagaloomsine bi gabaabaa bira faa yeroo jennu bii kana fayyadamne. Ammallee baa kana dubbachiiftuu ii lamaa yoo sagaloomsine bii 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 jedheera kana biiroo faa akka jennu sana bii akkas ta'a. Ammallee bii kana deebinee dubbachiiftuu ootii yoo sagaloomsine bo oo tokko yoo sagaloomsine sagalee gabaabaa bo jechuu qaba. Bo dubbachiiftuu lamaa yoo sagaloomsan ammoo dubbachiiftuu oo lamaa yoo sagaloomsan boo boo sagalee jettu dheertu san qabaate jechuudha. Kun amma akka nama boru faa jechuu deemne aduraa kana fayyadamu. Booruu yoo jechuu feene amma kan lammadaa kana fayyadamu. Ammallee baa kana fuunee dubbifamaa uutiin yoo sagaloomsine uu tokko yoo sagaloomsine sagalee gabaabduu buu jettu qaba. Uu lamaa yoo sagaloomsine ammoo sagalee dheertuu buu jettu qabaa jechuudha. Haya, caa biraa dhufnu. Caa kana dubbachiiftuu eetiin yoo sagaloomsine akkasii yoo sagaloomsine qee sagalee jettu qaba. Qee gabaabduu. Asitti amma qee dheertu qee sagalee jettu qaba. Caa kana dubbachiiftuu iitiin yoo sagaloomsine qi sagalee gabaabduu. Dubbachiiftuu ii lamaa yoo sagaloomsine ammoo ii sagalee jettu dheertu qaba. Deebinee caa kana oodhaan yoo sagaloomsine sagalee gabaabduu dhoo jettu qaba. Caa kana oo lamaa yoo sagaloomsine oo sagalee jettu dheertu qaba. Caa kana dubbachiiftuu uutii yoo sagaloomsine cuutaa dubbachiiftuu uu lamaa yoo sagaloomsine dheerata jechuudha. Haala kanaan dubbifamaa hunda dubbachiiftuulee shanan kana fayyadamuudhaan sagaloomsuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf ammallee daa kana fudhachuu dandeessa. Daa akkasii fudhannee dubbachiiftuu A tokko yoo sagaloomsine sagalee da jettu gabaabduu qaba. Daa'uma kana fudhattanii dubbachiiftuu A lama yoo sagaloomsitan daa sagalee lama sagalee dheertuu daa jettu. Isaan fidataa jechuudha. Akkasumatti illee daa kana fuunee dubbachiiftuu eetii yoo sagaloomsine ee tokko yoo sagaloomsine sagalee gabaabduu dee jettu qabaata. Daa kana fuunee dubbachiiftuu ee lama yoo sagaloomsine dee sagalee jettu qabaata. Haala wal fakkaataadhaan daa kana ii tokko yoo sagaloomsine dii sagalee jettu qaba. Daa kana dubbachiiftuu ii lama yoo sagaloomsine ammoo dii sagalee jettu dheertu qaba. Akkasumatti illee daa bira oo yoo dhufe doo sagalee jettu qaba. Oo yoo lamate ammoo doo sagalee jettu akkasuma jechuudha. Akkasumatti illee daan kun sagalee uutii yoo sagaloome duudha. Uu lama yoo sagaloome akkasumatti illee duu sagalee jettu dheertuudha argata jechuudha. Haala wal fakkaatuun dubbifamaalee jiran hunda isaaniitu dubbachiiftuu kanneen fayyadamuudhaan sagaloomsuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa qubee faa kana fudhachuu dandeessa. Qubee faa kana fudhattanii haadhaan kan sagaloomsitan yoo ta'e A tokkoon fa ta'a. Lamaan yoo sagaloomsitan ammoo faa jee dheerata jechuudha.
Faa fudhattanii ee tokko yoo sagaloomsitan fe ta'a. Ee lamaan yoo gootan ammoo fee ta'a jechuudha. Faa kana ii tokko yoo sagaloomsitan fi ta'a. Faa kana ii lamaan yoo sagaloomsitan ammoo fi ta'a. Faa oodhaan yoo sagaloomsitan fo ta'a. Akkasumatti illee oo lamaan yoo sagaloomsitan foo ta'a. Faa kana uu tokko yoo sagaloomsitan fuu ta'a. Faa kana uu lamaan yoo sagaloomsitan ammoo fuu sagalee jettu argataa jechuudha. Haala kanaan dubbamaa hundaa'u dubbachiiftuulee fayyadamuudhaan sagaloomsuu ni dandeessanii jechuudha. Dubbamaan itti aanu gaadha. Akkasitti gaa kana bira a tokko yoo finne ga a lama yoo qabaate gaa ta'e dheerate jechuudha. Gaa bira ee tokko yoo finne gee ta'a. Ee lama yoo finne ammoo gee ta'a. Gaa bira ii tokko yoo fiddan gii ta'a. Gaa bira ii lamaan akkasii yoo sagaloomsine gii ta'e dheerata jechuudha. Gaa kana fuutanii oo tokko yoo sagaloomsitan gootaa. Gaa kana fuutanii oo lamaan yoo sagaloomsitan goota. Gaa uudhaan yoo sagaloomsine guutaa. Gaa kana ammoo uu lamaan yoo sagaloomsine guutaa jechuudha. Haala kanaan dubbifamaalee hunda sagaloomsuu ni dandeessan. Akkam isinitti ulfaata? Sagalee itti godhuun Baay'ee gaarii agarsiisa. baay'ee salphaadha miti? Bareedadha. Amma fuuldura wanneen kanneen barreeffama keessatti illee argitan yeroo argitan kana ammoo olii foo jettaniituma bira kuttan. Kana ammoo foo jettaniituma bira kuttan. Kana yoo argitan fuu jettanii bira kuttan. Kana ammoo fuu jettanii bira kuttan. Haala kanaan dubbifamaalee hunda akkasii sagalee itti goona jechuudha. Sagalee itti goona jechuudha. Dubbifamaalee jiran hunda isaaniitu haala kanaan sagaleessuu ni danda'ama. Fakkeenyaaf dubbifamaa ja'a kana yoo fudhattan akkasii yoo barraa'e ja'a tokko yoo sagaloome ja'a sagalee jechuu qaba. A lamaan yoo sagaloome ammoo ja'a ta'a. Okay. Ja'an kun ee tokko yoo sagaloome jee ta'a. Ja'an kun ee lamaan yoo sagaloome jee ta'a. Ja'an kun ii tokko yoo sagaloome jii ta'a. Ja'an kun ii lamaan yoo sagaloome jii ta'a. Ja'an kun oo tokko yoo sagaloome joo ta'a. Ja'an kun ja'an kun oo lamaan yoo sagaloome joo ta'a. Ja'an kun uu tokko yoo sagaloome juu ta'a. Ja'an kun uu lamaan yoo sagaloome juu ta'eeti dheerataa jechuudha. Haayamee kaa kanaan adala himaa. Kaadhaan adala himuu daddabaraa deemnaa keessa. Kaan oo tokko yoo sagaloome ka ta'a. Kaan ammoo a lamaan yoo sagaloome kaa ta'a. Kaan ee tokko yoo sagaloome kee ta'a. Kaan ee lamaan yoo sagaloome kee ta'a. Kaan ii tokko yoo sagaloome kii ta'a. Kaan ii lamaan yoo sagaloome kii ta'a. Kaan oo tokko yoo sagaloome koo ta'a. Oo lamaan ammoo koo ta'a. Kaan uu tokko yoo sagaloome kuu ta'a. Kaan uu lamaan yoo sagaloome kuu ta'a jechuudha. Haala kanaan dubbifamaa hundaafuu sagalee uumuu ni dandeessanii. Akkam isin gaafadhu ammame waliin dareenuu amma booda kan jiru. Ishee barsiisa. Waliin haa dalagnu. Anaatu isinii barreessaa. Isin sagalee natti himta. Sagalee kana eenyutu naa ja'a?
dubbadhu ee la amma la kana u oodha if biraa qaba amma kun la o amma laan jiru kophaa isaatti loo o loo qofa jaamu o loo lo, akkanatti hoo la o laan la laan jeen o oon bira jinaannaan loodha taa bakka o lo loo loo dheeraadha loo lo namni biraa kana himime la e ee laan jiin amma laan eedhaan e sagalatti lee le lee gabaabs laan le jeedha amma kana isin waan laa ta'uusaa waan beektaniif dhuftaniituma laa jettan laa hin jaamu amma eega een bira jiraatte lee ta'a een lama yoo bira jiraatte akkasumatti illee lee ta'a jechuudha. sì. Namni biraa mee kana mee aya namni biraa Haa barsiisa biraa deemaa jedhaa jirta. maal jettan Muuma barsiisa. Muu kun maal jettanii Kum anam qaama barreessa dhufe. sagalee kana natti Ma baasuu sagalee kana harkaa jiru muu ee muu barsiisa nama sagaleen koo hin dhaga'amu ture nagaa. amma ni dhaga'ama Muu gabaabaadha muu gabaabaadha kun aya akkas jette yoo mee mee yoo akkana ta'e mee yoo akkas ta'e huu mee mee aya kana mee kana sagalee kana naa dubbisa qaa qaa gabaaba kun ammoo qaa baay'ee gaarii warri beeytan hirmaadhaa warri sirriitti beeytan hirmaadhaa warri hin beeyne dhaggeeffadhaa jira qubeen kun sagaleen kun mee maal jedha ree raa ree waliin sagalee ibsa dhaa hojii sagalee ibsa ree ree gabaabaa ree akkas yoo dhufe hoo ree 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 akkana yoo dhufe hoo ro roo gabaabaadha akkas yoo ta'e hoo roo roo isin galaa jiraa misin hundi nuu galaa. namuma sadii Deebi. iyyuu minuuyyuu nuu gala jira garuu annaa gale. isin hundaafu isin galu qaba amma Inshaallah. ayye mee kana mee Ruu ruu gabaabaadha akkas yoo dhufe hoo ruu ruu baay'ee gaarii ruu jee dheerata jechuudha aya sah saa akkasitti hoo saa saa sirrii see gabaabaadha see see akkasitti see see amma laal
afaan irratti seera hogguu jechuu feetan argitanii see kanaan eegaltan jechuu see okay إن شاء الله. akkas waan kun baay'ee murteessaadha dubbisuudhaaf dubbifamaa dubbachiiftuudhaan akkasii sagaloomsuun kun baay'ee murteessaadha barattoota kanarratti akka gaarii jabaadha kana booda wanni إن isin شاء الله. dhiqaa hin jiru waan isin dhubu hin jiru kana booda saniifuu hayame أكو سنجتان كان نوافر كلاكسي. isiniif kana seeni waan takka waan isin jabaataa hin jiru yeroo deddeebitanii ilaaltanii itti haya mee ammaan tana kana laala هي gabaabaa gabaabaa هي akkasitoo هي sirri heerafaa gisee heerafaa yeroo jechuu deemnu akkasi kanaan eegalaa haya haya هو gabaabsu hoo هو akkasitoo هو hoolaa hoolaa faa yeroo jedhu haya kana fayyadamnaa jechuudha haya mee نا 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 sirri haya isaan lamaan kana keessa kanaa fi kana keessa yeroo naacha jennu kamiif fayyadamna mee tokkoffaadha moo lammaffaa kana fayyadamna نا شو يعني توقف أن كلام فاتت فايدة من يجور كقال ما قف. haala maqabu baay'ee gaarii taayye haya namni biraan jiru tigisti hin jirtu Barsiisaan jira barsiisa. Ani maal maayikiin qabadhe. haya ayye تبى دوا قامت. Ayya. وجمة تبى تبى. waliin dubbadha haya تكو دسي ترى موين نسي. تجير. Ayya. Irra finaa. raafni تبى hin jiru داتيلي. Irra haya ilaalaan jira. kana kun kaamma barreessa kana laal kaamma barreessa كيسة تبريسة ارتيا جماعة. kun olaal asla La'aaniitu argee hin jiru. إيه أم أرجع. Amma reefan arge. أو sirri harkitanii laal qubee oguu jedhu harkitanii ko ana fayyadamne laal reefu asitti bee hin jenne laal إيه anaasi bee jenneen dubbifne إيه qubee lee oguu dubbarreessinus laadhaa fi een abbaan lama leeta saniifuu amma kun laal qubeelee jaa jechuudha qubeelee asii hangaa fi sa jaa asii hangaa fi ga jaa kun ammoo loo jaa dheera sagaloomsuu sagaloomsuu akka fuuldura akkana walitti fidanii dubbisan amma garuu sagalee itti godhuun إن شاء baay'ee الله. murteessaadha isinirra barnoonni har'aa kun dubbisa keessaniif kaa amma barachuu jiru kun wanni murteessaan isa kana waa hunda caalatti kana irra Sirriidha. deddeebi'aa osoo waan biraa Mana qabannaan nama dhiyeera. osoo waan biraatti hin dabarre dura kana sirriitti ta'a wanni hundi as keessaa ba'a maqaa namaa yoo barreessine amma maqaa namaa amma tigisti jennee yoo barreessine tigisti jennee yoo barreessine afaan irra biraan laachii bi'iin sagalee tii g
jeelaan sagaleen qabutti wal tigist argitanii maqaan keenya hundi asirraa fooziyaa foo di foozii yaa fooziyaa afaan keenya ilaalla eessa dheerata eessa dheerate foo yeeti di yaaja da da das laal argitanii hanga asii da sagalee itti qabu das yee dhaabbata sagaleen qabu das achi booda taa dheeraadha das taa argitanii maqaa keessan laalannoo yeroo barreessu saniifuu sagaloomsuu kana ala wanni ba'aa hin jiru jechuudha okay sagalee itti godhuu kana ala wanni ba'aa takkallee hin jirtu haamee kana naa dubbiftan qaama barreessu kana Ma- Eessa yeroo barsiisan? kunoo na jala deemaa Ayya. madeen guutamte Quudha. quu reefu jennee jirra amma garuu yoon akkas godhe Quu. quu baay'ee gaariidha akkasitti dheerata jechuudha amma laal hojii manaatiin isinii kannatan isin hundinuu akka gaarii qalbiidhaan dalaguu qabda Ayya. daddalaydanii Daree irratti nu kennaa. maal jettan Sa'aatii hin dhumne. dhumuuf deema bakka daqiiqaa 5 qofa Daree irratti nu kennaa. Daree maal irra jettan deebisna. Deebisna. Manu afananii istafne qabanna. eenyu akkas jette gistii jaa asumara laaltan viidiyoo kana gama dhumaarra ni jira viidiyoonni waraabbamaa miti isiniif hin erga Akkuma rakkina qaba. laal hojii manaa keessan kamii faa kana ni fudhattan faataa Maal fudhanna? faan ergatanii faa kana Hojii. Hiriyyeffaa qubee faamoo? faa kunoo laal kan itti bari jiru kana laalaa An bakkuma isin jirtan hin argu dhiifama. Saa jettan moo faa jettan? faadhaan jee faadhaan akka Faa ijoollee gurra kiyya moo faa jedhan? faa isiniif hin tolchaa qo'e Faa naa galeera gahee amma faa yalla. kunoo Eegas yoo harkuma kiyya jala deemaa laal faataa akka saalama an bakka isin jirtan hin agar. Ani jinan agartu wallaahi dharri binatti jiraatu hin oolu. aya laal jala kana kottaa asla amma argitanii Amma xiqqoon arga'ee. aya faadhaa fi Faa ilaala shuroo isin faa jettanii irraa naan galle duran beeyni. Faa faa raa raa taa taa baa va waa wa aa taa yaa 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 isaan kana ni fudhattanii dubbachiiftuu shananuu sagalee itti gootan fakkeenyaaf dubbachiiftuu shananiin yeroo hin jiru haadhaanis fayyadamtanii eedhaanis fayyadamtanii iidhaanis fayyadamtanii oodhaa fi akkasumatti illee uudhaan fayyadamtaniiti isaan kanas sagalee sirriitti gootan sagalee dheeraa fi gabaabaa sagaleen dheeraan akkuma beektan yoo dubbachiiftuun lama ta'e ni dheerata yoo tokko ta'e ni gabaabbata fakkeenyaaf haa kana qubee meeqa? haadhaan akkasitti dheereessitan Takka lama sadii. haadhaan akkasitti dheereessitan Qubee saddeet. takka lama sadii afur shan ja'a torba saddeet akkasitti haa tokko yoo gootan faa ta'ee gabaabbata haa lamaan ammoo faa ta'ee dheerata akkasumatti illee qubuma kana fuudhanii dheedhaanis dalaydan iidhaanis dalaydan oodhaanis akkasumatti illee uudhaan illee dalaydanii jechuudha qubeelee Okay, sure. haala saniin dalaydan barreeffama keessan ka barreessitan akkasuma footoo kaaftaniitti ergitan suuraa isaa harka keessaniin barreessitan Okay. eegallee Barjummaadhaasa?